السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما ورون من تابر اللي أركفوني أكم جرتن جرتو إسنين جتة أكم مال فكاتن إسن نو جرة ما قرتن سعادة بربا جرة هجم ماجن جدا توتا كينا دوغارة بيوان نما جايبو جتشون واني وهي أكويت جلك بك الله دني مديجو مالف سنين جدا بيتاني أما ijumaan argaan isiitu hawwii taate. Ijumaan argaan saadaatu hawwii taate. Anaallee sabboontuullee jechuudha. Unkaan amma silaa sabboontumaan masaanuudhaa miti. Silaa amma sabboontumatu akkasii silaachiin badduu barbaada. Garuu akka malee na caalaayyuu jechuudha. Hirriballee dhabdee isii barbaaduun nama gaafatuun fotoo isii hojjechiifnee haa maxxansinee naannoo magaalaa irratti haa maxxansinu jettee bakka yaada akkasii jenniin akkasi dhiyeessitee jechaadha. Kanaafuu anama maal jechuu barbaade yoo tarii kuloo hin agartanii bakka wayii teettee bilbila waan harkaa qabduuf viidiyoo poost godhaarti argaa jirtanii. San waan taateef maal gochuu barbaade beektaniin yoo sagalee kiyya kana akka dhageettu taate warri ammootu yookaan wanni isiillee qabdan itti bilbila. Kenna ammootu hin kaaftu bilbila daareektii ammootu bilbila daareektiin cufaadhaa onlaayinii malee kiyyallee biloog goote kasabboontuullee biloog goote. Kana medduu biloog goote. Kanaafuu warri yoon jettanii nuu barbaadaa isiniin jechuu barbaadeeti. Akka dandeettanitti bilbilaa nuu kadhadhaa. Takkattii tana qofa akka goone osoo manatti deebisne. Anaa fi sabboontu osoo gargar iyyuu baanee uummata akka rakkoon qabu. Gargar baanee isiillee gara warra ofii yoo galtee uumaa rakkoo takka hin qabu. Maaliifi lubbuu namaattu caala waan ta'eef. Namni kan nama biratti lubbuun nama badderra ka gargar deemantu caalaa jechuudha. Kana waan taateef maal isin jechuu barbaade gabaabinumatti isinis nuu barbaada nullee barbaadumatti jirra isiniin jedha asumaanuu saada yoo rabbii kee sodaatte deebi'i manatti kootu deebi'i manatti namallee wal hin ficcisiisinii kootu deebi'i maatii keellee wal hin ficcisini kootu gara mana keetii deebi'i. Sigalee mucattiin sirraa baatee mucattiin hin deemti akka duraan jiraattutti hin jiraatti waan taateef ati kootu gara mana keetii deebi'i. Sigalee anallee rakkina keessa hin galchin ofillee rakkina keessa hin galchin maatiillee rakkina keessa hin galchin kootu adabadhu deebi'iiti waan barbaaddu sii goona gara mana keetii deebi'i jireenya kee itti fufii siin jedha. Maaliifi namni tokko kabadu yookaan nama tokko isinii galee kan rakkatu ammootu nama hundatu nama waliin rakkataa jechuudha. Isinii galee unkaan maatii kiyya maatii isiitii miti hordoftoonnummaan kenna nama meeqatu natti bilbilaa kun kaa sabboontu beeku sabboontu bilbilaa kaa kaan nama kaan beeku akkas bilbilaa gara garaan jechuudha. Akkasitti si gaafatu jira namni si barbaadu jira. Atamma ta'eetii bakka wayii teettee nama kana hunda yoo rakkifte namni tokko bar anama fakkeenyaaf akka mataa kiyyaatitti namni na bira dhibamurra ka ofii dhibamu naa wayya. Ka ofii kiyyaa dhibamee zakaraa keessa jiru naa wayya. Namni kamuu akkasuma hidhee yaada. Maaliifi namni tokko yoo nama biratti dhibame nama cinqa. Nama fayyaa qabu santu cinqama osoo hin dhibamin jechuudha. Maaliifi ka dhibame sun dhibame kaa sun dhibame waan ta'eef rakkoon qabu. Kun ammootu hin cinqamu. San waan ta'eef maal isin jechuu barbaadeetii atamma bakka wayii jirta. Garuu namni si ala cinqamaa jiru nama kumaatamatu si ala cinqamaa jira. Kootu deebi'ii gara mana keetii deebi kootu. Waan ati barbaaddu sii goona. Kanaan booda sabboontuulleen sirraa baati. Ungaan sabboontu miti anu yoo barbaadde sirraa baanarraa baay'ee feetu taate jechuudha. Waan ta'eef namni kamiyyuu maal inni beektaa waan barbaade yoo ta'u taate atamma ofii keetii yoo fakkeenyaaf jirtu yoo ta'u taate namni biraa si ala cinqamaa jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti atamma nama hedduu rakkisaa jirta. Namni lubbuun jirti moo lubbuun hin jirtu adda cinqamaa jira. Si galee viidiyoo illee gaafa gabdura san qofa poost goote tokkichi san qofa poost goote
achi sin agarree gammaatitti gara guyyaa sadii moo afuriitti jirraa jechuudha. Kanaafi maal sin jechuu barbaade yoo ammootu lakki sin amanu mucattiilee irraa hin baaftu waan isin jedhe naan gootu kaitu taate yoo barbaadde nama natti ergi nama waliin akkasitti nama ati na ergitu waliin teennee ilaallee mari'annee gaafatti dhuftus waan jiru sii goone akkasitti deebitaa jechuudha gara mana keetii. Deebiitii mirgaa fi dirqama kee adda baafadhu. Kanaafuu kootu deebisaadha sin jechuu barbaade gabaabinumatti jechuudha. Kootu deebi. Maaliifi namni wannummaan kamuu lubbuu namaatti dursa. Jaalala durallee, qabeenya durallee waan kamuu dura lubbuu namaatti dursa jechuudha. Yoo namni lubbuun namaa nagaan jiraatte namni waan biraa yaada, waan jaalalaa yaada, waan ilmoo yaada, waan qabeenya yaada, waan mallaqaa yaada jechuudha. Kanaafuu namni osoo lubbuun hin jiraatin waan tokko yaaduu hin dandeettu. Maaliifi fakkeenyaaf anaafillee jettee akkas ka ta'u taate yoo ka ta'u taate anamma waan tokko gaafii natte sila jaalala kiyyeetu akkana godhamu jibba mucattiittu akkana godhamu kan mucattiin gaaf duraa dogongortee marzii si obaaftee ufiillee dhuyitee akkas godhan fakkeenyaaf isiin gaaf sanillee ka ta'u taate si qofa obaaftee hin dhiifne ufiillee hin dhuyite waan ta'eef kanaafuu sila akkanatti bal'iftee hubachuu qabdu. Garuu ati akkasitti bal'iftee hubachuu waan hin danda'iniif dirqama nama hubadhu sin jechuu hin danda'u waan ta'eef ati amma kana hundaayyuu osuma beektu dalagaa artanatti fakkaate waan ta'eef namni haa rakkatu namni walitti haa bu'u sababa kiyya namni wal haa fixu yookaan atillee sababa kee miidhamina fakkaata. Sababa kiyya miidhamina fakkaata. Akka namnillee miidhuu barbaadu na fakkaata. Namni fakkeenyaaf jaalala erga walii qabaate namiidhuudhaaf yaaliin godhuu hin qabdu. Maaliif yoo ati baddee yookaan ati lubbuu waa taate kan mana hidhaatti galu boru'ana. Maaliif lubbuun nama tokko baddee namni kamiyyuu anillee atillee abbamman fedhayyuu seeraa gadi jechuudha. Abbaan fedhe inni kamuu seeraa gadi waan ta'eef maal jechuu barbaade gabaabinumatti kun hunduu haa hafu balaan kun nurraa haa hafu bakka mucattiin sirraa haa baatu sitti maraan mucattii miti anuu yoo barbaadde maanayyuu kan barbaanne ka ta'u taate mana keessatti yoo ana ka arguun barbaanne taate yoo viidiyoo kana agarte kootu gara mana keetii deebi. Sii galee anaa miti hordoftootaa fi kabajamtoonni kee hundi sirri cinqamaa jira. Hordoftoonni kee bakka jiru akkanatti si iyyaafatu jira. Kanaafuu nama godhannee nama nu gidduutti wal giddu godhannee waan jiru akkasitti haa furruus hin jedha. Sii galee saadha. Kanaafuu yoo viidiyoo kana dhageette rabbi kee yoo sodaatte kootu deebi gali. Gara mana keetii deebi kootu. Maaliif atillee waan hedduu yaalii godhaa jirta. Waan hedduu yaalii godhaa jirta. Ana rakkisuuf haa ta'u, mucattii rakkisuuf haa ta'u, yookiin maatii kiyyaaf ka waliin naquudhaaf haa ta'u, wama kamiifuu haa ta'u, waa wayiiti ati kaati murteessitee manaa baate jechuudha. Sii galee kana waan taateef namni garuu haga dandeenye deemnee si barbaadaa jirra. Yoo nu har'a achi dhayin ammallee bakka sanii deemte. Yoo ammallee bakka sanitti seemanii nu asii deemnee achi dhayin ati ammallee achi deemte. Inumayyuu akka waan na haa barbaadaniif waan wayii naa godhaniif dalayduu fakkaataa yeroo tokko tokko jechuudha. Kanaafuu ani maal isin jechuu barbaade kootu deebi'iiti waan jiru jaalala haa furru jaalala kiyyaaf kee ka duraanii sanitti haa deebinu sin jechuu barbaada. Maaliif waan barbaade taate wanni hunduu jiru duniyaati ganda duniyaati gabaabduudha jechuu barbaadeeti. Maaliif waggaa 50 60 jiraannu hin beekamu. Waggaa 100 jiraannee wanni nu yookaan mallattisnee taa'aa jirru hin jiru. Maaliif borgana mallee dhuu dandeenya. Maal goota jiruu duniyaa gabaabduu sana keessatti waan hin taane dalayda. Anuu sitti haa balleessu nama na himadhu jaarsan na himadhu hiriyaa kiyyan na himadhu hiriyaa teetin na himadhu barbaadde na himadhuuti. Namni badii qabda asitu badii qaba yookaan isa badii qabana jennaan natti haa murteessu. Sun rakkina hin qabu bakka ani waan jaarsi nan murteessan hin fudhadha. San waan ta'eef kanaaf isin jechuu barbaade kootu deebi'iiti gara mana keetii deebisin jedha.
Akkasii kabajamtoota furdiftoota keenya waan jiru dhaamsa asiin itti dhaamee jira. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti